Kabajamoo fi jaallatamoo maatii chaanalii bu'uura fayyaa daa'immanii akkam jirtu fayyaa keessanii arras egaa akkuma yeroo kaanii barnoota tokko qabadheen jira. Barnoota ni qabadhee jiru immoo gaaffii karaa peejii feesbuukii inboksii naa dhufedha. Suura adda addaa illee achirraa kan fudhatamedha. Innis maal kan jedhudha waa'ee vaarikoos veeniidha. Jechuunis dhiita ujummoo dhiigaa. Vaarikoos veenii hundi keenya kan miila irratti luka irratti uumamuu beekna. Haa ta'u malee bakka adda addaatti uumamuu danda'a. Mee waa'ee vaarikoos veenii kana maaltu fidaa? Furmaanni maali akkamiin ofirraa ittisna kan jedhu akka armaan gaditti haa ilaallu. Dhiita'uun yookiin guddachuun hidda dhiigaa kan vaarikoos veen jedhamu kuni kan yeroo baay'ee luka irratti mul'atu rakkina valvii jedhamuun kan hidda dhiigaa gara onneetiin deebisan keessatti argamuu dhufa. Dhiigni egaa miila keenyarraa luka keenyarraa qaama gadiirraa kan inni ol deebi'ee yaa'u gara onneetti karaa veeniidha. Veeniin immoo akkam gootee dhiigni akkamitti ol yaa'a kan jedhu gaaffiin yeroo hedduu sammuu namaa keessatti uumama. Dhiigni karaa veenii kan inni miila keenyarraa luka keenyarraa qaama gadiirraa gara onneetti ol deebi'ee deemu valvii jiraayyuudha. Veenii sana keessa valvii jira. Valviin sun immoo akka dhiigni ol malee gadi hin deebine taasisa jechuudha. Osoo kun jiraachuu baatee dhiigni karaa veenii luka keenyarraa qaama gadiirraa gara onneetti yeroo nuti dhaabannu ol deebi'ee danda'ee hin bahu jechuudha. Faayidaan valvii kanaas egaa akkuma amma jedhee dhiigni gara duubaatti akka hin deebine akka gadi hin deebine kan dhorkudha. Valviin kunis fayyummaa isaa gaafa dhabu gaafa miidhamu jechuudha. Dhiigni gara onnee deemuun osoo irra jiru dudduubatti deebi'uun hidda dhiigaa sana keessa kuufamuun ni dhiitessa. Valviin akka dhiigni qaama gadiirraa gara onneetti dhiigni ol qofa yaa'u ittisuu qabu. Waan miidhameef dhiigni gara onneetti deemuu dhiiseeti dudduuba deebi'ee kuufamee hidda dhiigaa keessa veenii keessa kuufamee hiitee ta'a jechuudha wanti kun. Kan egaa kan akkuma suuraa irratti argatan hiita kana fidu. Luka sana irrattis bifa cuquliisaa fi gurraacha'aa ta'e qabaatee mul'achuu danda'a jechuudha. Maaltu dhibee kanaaf nama saaxila? Jennee yoo ilaalle kan jalqabaan saalaan dubara ta'uun dhibee kanaaf nama saaxila. Yeroo hedduu dhibeen kun dubartoota biratti mul'ata. Akkasumas immoo furdina garmalee qabaachuu, obeesiitii qabaachuu, namoonni furdina qaamaa garmalee guddaa ta'e qaban dhibee kanaaf carraan saaxilamuu isaanii ol ka'aadha. Garbiraan yeroo ulfaa yookaan yeroo pirignaansii ulfaa'uun dhibee kanaaf nama saaxila. Akkasumas immoo umriin dabalaa deemuun valviin kun miidhamaa dulloomaa waan deemaniif dhibee kanaaf nama saaxila. Akkasumas yeroo dheeraaf dhaabbachaa turu. Kunis yeroo baay'ee namoota hojiidhaaf jecha dhaabbachaa turan fakkeenyaaf akka barsiisota, waardiyyaa, ogeessa fayyaa, hojjetaa adda addaa yeroo hedduu hojii isaanii dhaabbatanii nama keessummeessan carraa isaan dhibee kanaaf saaxilama ol ka'aadha jechuudha kanneen kaanirra. Qaama keenya keessa eessatti mul'achuu danda'a? Akkuma jalqaba irratti kaasee vaarikoos veeniyaa kan nuti beennu yeroo hedduu kan mudhii gadi miila irratti luka irratti mul'atudha. Haa ta'u malee wanti kun bakka sana qofa miti kan inni miidhuu danda'u. Dhiita'iinsi hidda dhiigaa kan dhiigaa gara onneetti deebisan yookaan veenii kun bakki yookaan lafti inni itti mul'achuu danda'u yeroo hedduu akkuma beekamu luka irrattidha. Haa ta'u malee ujummoo nyaataa afaan irraa gara garaachaatti geessu yookaan esoofagas kan jedhamu irrattis ni uumama. Akkasumas immoo gadameessa irratti uumamuu danda'a. Qaama saalaa dubaraa irratti uumamuu danda'a. Hoffaa yookaan pelvis jedhamuun kan beekamu qaama keenya qaama dubartootaa kan garaadhaa gadii fi sarbaadhaa olitti argamu naannoo sanattis uumamuu danda'a jechuudha. Akkasumas immoo lafa bobbaatiin hanga ba'utti keessatti kuufamuu taa'u kan rektam jedhamuun beekamu. Egaa bobbaan yeroo qaama namaa keessaa ba'u rektamii keessa kuufameeti inni dhumarratti ba'u naannoo sanattis uumamuu danda'a jechuudha. Kanaafuu luka irratti uumamuu danda'a. Esoofagas ujummoo nyaata afaanii gara garaachaatti geessutti gadameessa keessatti naannoo qaama saala dubaraa akkasumas pelvis hoffaa garaadhaa gadii fi sarbaa olitti bakka argamu akkasumas immoo lafa bobbaan itti kuufamu rektam kan jedhamutti uumamuu danda'a jechuudha wanti kun. Haa ta'u malee wantoonni warri kaan bakka ijaan hin mul'annetti waan uumamaniif yeroo hedduu agarru malee ni uumamu jechuudha. Mallattooleen isaa maali? Keessumaa kan luka irratti mul'atudha kan yeroo hedduu ijaan arginu waan ta'eef mallattoon isaanii maali yoo jenne dhukkubbii luka keessaa qabaachuu, itching leg pain, dhukkubbii itti dhaga'amu akkasumas immoo ulfaatina luka irratti erga sochii qaamaa taasisanii erga exercise taasisanii
ulfaatina lukni isaanii isaanitti ulfaata. Akkasumas immoo dhiita'uu lukaa gara gadi ankle swelling miilli isaanii lukni isaanii gara gadi ni ta'a. Cululuquu fi jijjiirama gogaa naannoo dhiita'aa hidda dhiigaa biratti argamanii gogaan naannoo hidda dhiigaa furdate yookaan dhiita'ee kanatti argamu ni cululuqaa. Akkasumas immoo halluun isaanii jijjiirama gurraacha'uu illee danda'a jechuudha. Akkasumas madaa'uu luka irratti dhiigni yeroo kuufamaa turu naannoo sanatti infekshiniin akka uumamuuf carraa saaxila waan ta'eef infekshiniin yookaan madaa'uun mul'achuu danda'a. Akkasumas immoo dhiigni achi taa'aa ture kan taruu danda'a. Kanaafuu kan taruu dhiigaa fi kan fakkaatan illee dhufuu ni danda'u. Akkamittiin yaalama? Furmaanni maali yoo jenne yeroo hedduu furmaanni isaa hidha luka irratti godhamu kan deddeebii yookaan marsaa dhiigaa fooyyessu akka dhiigni kuufamee hin turre kan taasisu kan hidhamu jiran luka irratti stooking kan jedhamu compression stooking kan ogeessi fayyaa apply godha. Akkasumas immoo baqaqsanii yaaluus barbaachisuu danda'a. Akkasumas hidhuu ligation and stripping kan jedhamu jira. Kana kanaan egaa ni yaalama jechuudha. Inni guddaan kan nuti beekuu qabnu akkamittiin ofirraa ittisna kan jedhudha. Dhiita'uu hidda dhiigaa kana harka 100 keessaa 100 ittisuun yoo ulfaateyyuu yoo hin danda'amu ta'eyyuu aga ta'e ittisuun ni danda'ama. Aga ta'e deddeebii dhiigaa circulation dhiigaa akka dhiigni kuufamee hin turre gochuu fi cimina maashaa lukaa jabeessuun dhufaatii dhibee kanaa hir'isuun ni danda'ama. Haalotni armaan gaditti barreeffamanii jiranis dhiita'uu hidda dhiigaa kana mallattoo isaa fooyyessuutiif dabalatee even dhibeema kanallee namoota qabaniifuu furmaata ta'uu danda'a. Isaanis sochii ga'umsa qaamaa hojjechuu, exercise gochuu jechuudha. Furdina qaamaa hir'isuu kanneen obees ta'an irratti baay'ata jenneerra. Kanaaf furdina qaamaa hir'isuun baay'ee barbaachisaadha dhibee kanarraa furmaata argachuufis akkasumas ofirraa ittisuuf. Akkasumas immoo yeroo dheeraaf bakka tokko dhaabbachuu irraa of qusachuu. Dabalataan luka waliin maranii yookaan walirra kaa'atanii yeroo dheeraaf taa'uu amaleeffachuu dhiisuun dhibee kanaaf akka nuti hin saaxilamne hanga ta'e protectii godha jechuudha. Dabalataanis gaafa rafnu luka ofii ol kaasanii rafuu, luka ofii jala uffata fooxaa xiqqoo yookaan waan akka tiraasii, waan akka boraatii wayii luka ofii jala kaa'uun ol kaasanii akka dhiigni gara onneetti deebi'uuf gargaaru taasisuu. Keessumaa ganni kun eenyu biratti fayyada? Kanneen dhibee kana kanaan dura qabamanii fayyan yookaan immoo kanneen yeroo ammaatti dhibee kana qabamanii jiraniif hiddi dhiigaa isaanii valvii waan hin qabneef valviin sun miidhamee waan jiruuf akka dhiigni salphaatti gara onneetti deebi'u taasisa. Miilli ol kaasanii ciisuun. Miila jala boraatii kaa'uu yookaan uffata fooxaa hanga ta'e jala keenyee akka dhiigni gara onneetti salphaatti dhufu taasisudha jechuudha yeroo rafnu. Waa'ee varicose veinii yookaan dhiita'uu hidda dhiigaa ilaalchisee barnoota ni gabaabsee qabadhee jiru kanumadha. Gaaffii fi yaada dabalataa qabaannaan koomentii jala naa kaa'uu dandeessu. Turtii gaarii.